Prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaati fi ministeerri raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo dhiyeenya kana biyya Ameerikaarraa gara Itoophiyaatti deebi'uun gara mootummaatti akka deebi'uuf deemuutu himame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaa irraa ammoo odeeffannoo addaa mixee baatee keessumattuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo eega waggaa 4 callisee dhiyeenya immoo gara Itoophiyaatti deebi'uudhaan mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee taasisuu fi akkasumattuu dhimmoota haala yeroo irratti ibsa kan kennu ta'uun ibsame. Guutuu odeeffannoo tanaa akka itti aanutti simbiraan keenya haga sagantaa keenyaatti nu hordofan afeerratiin amma kallattumaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qopheeffannetti sin dabarsina. Seenaa siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti nama jijjiirama bara 2018 yookaan 2010 keessa dhufe keessaa qooda olaanaa kan qabu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ta'uun yeroo muraasaaf kan hooggane obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo garaagarummaa yaadaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed fi isa gidduutti uumamteen aangurraa kaafamuudhaan waggaa 5 oliif kan callise obbo Lammaan dhiyeenya kana iddoo jiraachaa ture Ameerikaadhaan gara biyyaatti akka deebi'aa jirutti himame. Bara hoggansa isaa keessatti obbo Lammaan yaada tokkummaa fi jaalala irratti xiyyeeffateen jaalatamummaa guddaa kan horate hoggaa ta'u seenaa hoggansa isaatii fi sababa inni aangoo gad lakkisaniif keessaa adeemsa gara aangootti taasiseen obbo Lammaan gara hoggansa olaanaatti kan dhufe yeroo mormiin ummata yookaan hiriira fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti jabaatetti fufe fulbaana bara 2016 yookaan fulbaana bara 2009 pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Moktaar Kadir bakka bu'uudhaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uun itti fufe. Obbo Lammaa Magarsaa ministeera muummee Itoophiyaa ammaa Dr. Abiyyi Ahmed wajjin ta'uudhaan dhaaba OPDO gara ODP'tti kan jijjiiran yeroo ammaa paartii badhaadhinaa ta'e keessatti jijjiirama bu'uuraa kan fidan hoggaa ta'u obbo Lammaan haasawaa jabaa miira uummataa kakaasu dubbachuudhaan dhiibbaa uumuun kan beekamu yoo ta'u Itoophiyaan araada yookaan Itoophiyaa wannat suusinoo jechuudhaan uummata Itoophiyaa biratti dinqisiifannaa guddaa argate. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo Dr. Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufu obbo Lammaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uun itti fufuun ni yaadatama. Obbo Lammaa Magarsaa bara Oromiyaa bulchaa turetti gareen hoggansa isaa tiim Lammaa Jaamuun kan yaamamtu yoo ta'u yeroo sanatti obbo Lammaan mormii uummataa qabbaneessaniitu jiru. Kana malees obbo Lammaa Magarsaa eega jijjiiramni aangoo dhufe boodallee paartiilee mormituu biyya alaatti hafanii fi kanneen biyya keessaa waliin marii jalqabuudhaan paartiilee biyya alaa jiran akka galanis nama taasise hoggaa ta'u haa ta'uti malee obbo Lammaa Magarsaa sababoota armaan gadiitiin aangorraa kan kaafame ta'uun himame. Obbo Lammaan akka tasaa gara ministeera ittisa biyyaatti jijjiiruun dhumarrattis aangoo malee akka hafan kan godhe garaagarummaa aayidooloojikaal differensii Dr. Abiyyi Ahmed waliin uumameen sababoonni gurguddoon yaada paartii Daaboo Prosperity paartii mormuu sababa guddaa walitti bu'insaa dhimma diigamuu paartii EPDRF fi ijaarsa paartii badhaadhinaa Prosperity paartii hundeessuu irratti yoo ta'u diigamuun paartii Addawaayii yookaan EPDRF fi ijaarsi Prosperity paartii ariitiin ta'uun isaa mirga Oromoo ni miidha akkasumallee adeemsa sirriitti jechuudhaan mormii isaanii ifatti kan dubbate obbo Lammaan yaada ida'amu obbo Lammaan kan mormee fi obbo Lammaa Magarsaa Dr. Abiyyi Ahmed wajjin hariiroo uuman laaffisuun gara qeeqaatti kan dhufan eega raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Oromootti kan booda ta'uu isaati. Keessumattuu dhimma federaalizimii fi mirga naannolee irratti yaaddoo qabaachuu isaa obbo Lammaa Magarsaa ifa baasuudhaan yaada kan kenne hoggaa ta'u obbo Lammaa Magarsaa waggaa 3 eega pirezidaantii ta'uun Oromiyaa bulchuun jijjiiramni akka biyyaatti dhufe eebila bara 2019 aangoo pirezidaantummaarraa kaafamuudhaan obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan obbo Lammaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'uun itti fufe. Obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo guyyaa pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaarraa kaafame irraa jalqabe sagaleen isaa miidiyaarraa akka fagaatu ta'uu isaati. Obbo Lammaan aangorraa dhiibamuun boodarratti waxabajjii bara 2020 keessa ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee muddama siyaasaa biyyattii keessa jabaatiin hoggansa paartii badhaadhinaa obbo Lammaan hojii paartichaa keessatti hirmaachuu hin jiran jechuudhaan miseensummaa koree giddu galeessarraa kaasuun ifame. ለዛ መስራቴ ኃጢአትነቱ ምኑ ጋር ነው? መገንጠል አለብን ማለት ነው እንደነበረብኝ እሱ ነው መፍትሄው። ሲያሰ ከሚዩዋቶ ከሰ ገሌ በሩ ዱረ በሩ ሻከሉት ኑረጅራት በሩት ኑረጅራት dhaaba siyaasaa Oromoo gidduutti yoo tokko ta'uu baannellee yoo xinnaate ajandaa gurguddaa qabsoo saba Oromoo kana keessatti tokkummaa qabaachuu qabna. Tokko yoo ta'uu baannellee
Hagayya bara 2020 waggaa takka booda ammas hojii ministeeratti isaarraa akka kaafamu taasifamuudhaan yeroo sanii jalqabee mana isaanii keessatti bittoo mana yookaan haawusa arreessi jala akka turan gabaasuutiin adda addaa irra gahuun gabaasaniitu jiran. Obbo Lammaa Magarsaa bara hooggansa isaatti qabxiiwwan gurguddoo sadii qabatee biyya bulchaa kan ture yoo ta'u innis Oromummaa fi Itoophiyaa jiddu galeessa godhuudhaan sabboonummaa Oromoo fi tokkummaa Itoophiyaa walitti fiduuf yaalaniitu jiru. Qabxiin lammaffaan Obbo Lammaan itti amanuudhaan biyya bulchaa ture hooggansa beekumsaa fi jaalala sirna humnaa fi sodaachisaa irratti hundaa'e irraa gara hooggansa jaalalaa fi miira uummataa jiddu galeessa godhate irratti ce'uun kan bulchu yoo ta'u ijaarsa naannoo humna qabdu Oromiyaa lafee duudaa Itoophiyaa waan taateef yoo Oromiyaan tasgabbooyte biyyattiin ni tasgabbooyti jee kan amanu hoggaa ta'u dhiibbaan inni siyaasaa irratti uumeen yaadni kun yeroo sanitti jijjiirama addaa fidee turuun ni beekama. Walitti bu'iinsa sabaa hir'isuuf jecha gara naannolee biroo kanneen akka naannoo Amaaraa deemuun kallattiidhaan Finfinnee hanga Baardar deemuudhaan Obbo Lammaa Magarsaa Oromaaraa waan jaamus uumee jiraachuun ni yaadatama. Yeroo sanitti hooggansi tiim Lammaa Jaaman ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Obbo Lammaa Magarsaa mataasaa Obbo Gaddoo Andargaachoo fi hooggantoota biroo harka wal qabatanii jijjiirama san ariifachiisan ta'uu isaaniiti. Uummanni Oromoo yeroo jalqabaaf hooggantoota nu dhaggeeffatan qabna jechuudhaan mootummaa kana akka manan taasisee turuun ni beekama. Jijjiiramni sun akkuma itti fufetti gareen kun bakka lamatti addaan qoqqoodamuudhaan garaagarummaa gurguddoon uumamaniitu jiru. Innis yaada ministeera muummeetii fi ilaalcha Obbo Lammaa Magarsaa ijaarsa paartii irratti qaban hoggaa ta'u ijaarsa paartii federaalizimii sabdaneessaa fi EPDRFin suphamee akka itti fufu kan barbaadu Obbo Lammaan bara 2020 sababa garaagarummaa kanaatiin dura dursoo miseensummaa koree giddu galeessaa paartii irraa uggurameetu jira. Hagayya bara 2020 Dr. Abiyyi Ahmad Obbo Lammaa Magarsaa ministeera ittisaa irraa kaasuudhaan namni biraa bakka bu'uunaa akka bulchu taasise. Sababni dhokataan mootummaan Obbo Lammaan hojii dadhaba yookaan haala nageenyaa ja'us yaadni uummataa garuu garaagarummaa siyaasaatiin dhiibaman ka ja'u ture. Obbo Lammaa Magarsaa erga aangorraa ka'aniin boodallee callisanii jireenya dhuunfaa isaanii jiraachaa kan jiran hoggaa ta'u Obbo Lammaan akka hooggantoota birootti mana hidhaa hin galle garuu dhiibbaa siyaasaa jala waan jiruuf miidiyaa irratti akka hin dhagaamne uggurameetu jira. Iddoo jireenya isaa yeroodhaaf Finfinnee kan ture hoggaa ta'u Obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaan tana Ameerikaadhaa gara Itoophiyaa deebi'uudhaan mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee uumuuf akka jiru ibsameetu jira. Namoota muraasa dhuunfaan isaan beekan malee uummata waliin wal arguun isaanii erga dhabame kan ture hoggaa ta'u Obbo Lammaa Magarsaa haala fayyaa isaa gaarii ta'uu fi yeroo garagaraatti ammoo Obbo Lammaa Magarsaa wallaansa fayyaatiif biyya alaatti akka deddeebifamaa ture ibsameetu jira. Yeroo tokko tokko wallaansa fayyaatiif gara Ameerikaa akka deeman kan dubbatame hoggaa ta'u haa ta'uti malee yeroo baay'ee wallaanamaa turanii gara biyyaatti deebi'uudhaan Finfinnee keessa akka jiran odeeffannoon himtu kan jirtu ta'uu isaati. Namoota siyaasaa mormitoota ta'an waliin akka wal hin argine kan dhorkame Obbo Lammaa Magarsaa kunis mootummaan nama dandeettii fi fudhatama guddaa qabu waan ta'aniif akka isaan mormii hin qindeessine sodaa qabu irraa kan ka'e ta'uun ibsameetu jira. Sababni callisuu Obbo Lammaa Magarsaa nageenya dhuunfaa isaatii fi siyaasa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa mormiin ifatti gaggeessuun balaa qabaachuu waan danda'uuf kan yaadame hoggaa ta'u dhiyeenyatti ammoo Obbo Lammaa Magarsaa Waaqoo biyya Ameerikaa irraa gara biyyaatti dhufuun yaadan kan naajaameeti gama. Obbo Lammaa Magarsaa wayita kana dantaa biyyaalessaatii fi lola kaabaa akkasumas dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaa ilaalchise Obbo Lammaa Magarsaa dhiyeenyatti miidiyaalee fi yaada kan kennu ta'uun ibsameetu jira. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo haala yeroo dhiyeenya kana bileetee baatee qabanne kan isin biraan gahaa turre kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.